Akkam jirtu maatiiwwan Aagweelsi, ana Aageedha. Har'a physiology part 2 regulatory system of cell physiology kan waliin ilaallu ta'a. Isa dura garuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisa. In jalqabna garuu yaada laataniin akkan Ingiliffaan jalqaba dubbisu deebii afaan Oromootiin ibsuu natti himtanii turtanii baay'een isin galateeffadha. Yaada biraallee kan naaf dabaltan yoo jiraate natti himaa isiniin jedha. Regulatory systems are body systems that coordinate, control the activities of different organs and maintain homeostasis. They ensure that body functions work together properly. Kana jechuun regulatory systemiin sirna qaamni keenya qaamolee hunda qindeessuun akkasuma to'achuun illee akka sirriitti hojjetan taasisuudha jechuudha. Warri akka isaan hojjetanii kan taasisuudha jechuudha. Regulatory systemii kana bakka lamatti qoodna. Kunis nervous system regulatory systemii fi endocrine system regulatory systemii. Nervous system uses electrical impulses and neurotransmitters. Kana jechuun nervous systemiin electrically yeroo fayyadamu akkasumallee neurotransmitter kan fayyadamudha. Rapid control of body function kana jechuun wantoota ariifannaa barbaachisan hojiiwwan ariifatamanii raawwachuu qaban kan to'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo furannee namni tokko abidda yoo qabee battaluma sanatti harka isaa abidda irraa fuudha. Maaliif nervous systemiidhaan control waan ta'uuf. Kun akkamitti sensory receptoroonni abiddarra akka nuyi harka keenya gubaa kana yeroo fudhatan sensory neurooniin ammoo dhahamsa kana gara spinal cordiitti dabarsu. Spinal cordiin immoo motor neuroonii yeroo ajaju motor neurooniin immoo dhahamsa kana harkatti dabarsu jechuudha. Harki keenya akka dafee abiddarra fuudhu godhu jechuudha. So rapid onset qaba jechuudha. Wantoota immediate ta'an hundumaa kan ittiin control goon nervous systemidha jechuudha. Endocrine regulatory system uses hormones released into the bloodstream. Kana jechuun hormoonota fayyadamee dhiiga keessa ganaa deemu wanta ta'eef dafee nu biraan ga'u jechuudha. Akka electrical impulse sanaa ariifataa miti jechuudha. Garuu effectiin isaa long lastingidha. Kana jechuun effectiin isaa baay'ee kan turuudha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee insuliinii kanaaf insuliinii hormoonii yoo fudhannee blood glucose kan sirreessuudha. Akkas amma kana raapidii miniganaa mekaanizimii nuti ittiin sirreessinu jira jechuudha. Regulatory systemiin kun barbaachisummaan isaanii maalidha yoo jennu? Maintain homeostasis, coordinate functions of different organs, helps the body respond to internal and external change, control growth, development, metabolism and reproduction. So baay'ee barbaachisummaa qabu jechuudha. Ni gara biraan irra ilaallu action potentialidha. Action potentialii tun ilaaleen dura garuu membrane potentialii baruu qabna. Membrane potentialii jechuun akkuma kanaan dura balannee turre extracellular fluididhaa fi intracellular fluid yeroo ilaallee turreetti jechuudha. Extracellular fluidii keessaa ayooniin jiranii fi intracellular fluidii keessa ayooniin jiran tokko miti. Garaagarummaa qaba. Garaagarummaan ayoonii kunii maal jedhama? Membrane potentialii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf intracellular negative chargedidha. Relatively negativeidha. Extracellular immoo relatively positiveidha. Ayoonni kun bakka yeroo wal jijjiiran intracellular negative ture positive ta'ee extracellular positive ture immoo negative ta'uu maal jedhama? Action potentialii jedhama jechuudha. Action potential is rapid temporary change in membrane potential of excitable cell. Kana jechuun jijjiirama chargeeti jechuudha. Garuu immoo battalumatti deebi'ee kan iddoo isaatti deebi'udha. Temporaryidha jechuudha. Kun immoo excitable cell warra ta'an akka neuronii fi masilii qofa keessatti jechuudha. Kan action potential ta'uu danda'u. Action potentialiin kun feesiiwwan 5 qaba. Inni jalqaba resting potentialidha. Resting potentialiin negatiiva 70 milivooltii yeroo ta'u kunis kan inni ittiin eegamu
soodiyem potaaseem paampiidhaan jechuudha. Soodiyem potaaseem paampiin kun ATP fayyadamuudhaanitu poozitiivii soodiyemii sadii gara alaatti baasaa. Sadiidha. Potaaseem immoo 2 gara alaatti baasa. Kana jechuun keessi negatiivii akka ta'uu fi alli immoo poozitiivii akka ta'uufitu mikinaata guddaa yookiin sababa guddaadha jechuudha kun. Inni eega jechuudha resting potential. Keessi negatiivii alli immoo poozitiivii akka ta'uuf. Maaliif soodiyemii poozitiivii 3 alatti baasneetu poozitiivii 2 immoo keessatti gashaarra jechuudha. Poozitiiva 2 duwwaa potaaseemii poozitiiva 2 duwwaa ol gashinaa jechuudha. Kanaaf poozitiivii alatti caalaa deemaa jechuudha. So relatively keessi negatiivii jechuudha. Depolarization phase yeroo voltage gated sodium channelin banamanii sodium yeroo ol galchanidha jechuudha. Sila sodium 3 alatti baasaa turre amma garuu sodium gara keessa akka seenu godhu kun immoo negatiivii isa ture gara poozitiiviitti jijjiira jechuudha. Faallaan kanaa immoo yeroo potaasiyeem chaanaliin banamu potaasiyeem chaanaliin gara alaatti bahu gochuudhaan poozitiivii baay'een gara alaatti bahu gochuudhaan keessi negatiivii isaatti akka deebi'u yeroo godhamu ripolarizeeshinii jedhama jechuudha. Ripolarizeeshiniin garaa jechuudha. Faallaa waliiti. Oppoziitiidha jechuudha. Hyperpolarizeeshinii yeroo jennu immoo membrane repolarize ta'e kuni soodiyem potaasiyeemii baay'ee gara alaatti baasuudhaan keessi negatiivii isa dura ture resting potential sana caalaa negatiivii akka ta'u fakkeenyaaf resting potential negatiiva 70 ture negatiiva 70 yoo ta'e kun immoo hyperpolarizationii jedhama jechuudha. Inni gara biraan resting potential isa jalqabaatti deebi'uudha. Karakteristiksiisaa yeroo ilaallu all or non low propagation without recurrent refractory period amaloota sadii qaba jechuudha. All or non low jechuun action potential occurs only if the stimulus reaches the threshold. Once the threshold is reached, full action potential is produced. If not, no action potential. Kana jechuun action potential tokko fair ta'uuf yookiin produced ta'uudhaaf stimulusiin thresholdii ga'u qaba jechuudha. Cimina qabaachuu qaba. Yoo thresholdii kan hin geenye ta'e produced ta'uu jechuudha. Action potential produced. Kanaaf switchii yoo furanne switchii ala yoo dhaamsitan hin dhaamaa. Yoo bantan immoo hinuma banamu. Utuu isin hin tuqin garuu banamuu hin danda'u. Erga isin tuqxan immoo walakkaa ifuu hin danda'u. Yookiin inuma ifaa yookiin immoo dhaamee mataa jechuudha. All or naniidha jechuudha. Walakkaa ifee walakkaa dhiisuu hin danda'u. Action potentialis akkasuma. Inni lammaffaan without decrement propagation. Kana jechuun action potential travels along the nerve fiber without losing its strength or amplitude. Kana jechuun ammoo xidii tokko yeroo yookiin galabaa wayii fuutan yoo kibiriitiitti bobeessitan lafatti jalqabee dhaamaa deema garuu lafa qabate sanaa ammuma jalqabaa sanaan itti fufaa deema. Hin qannasu humni isaan irratu jechuudha. Inni sadaffaan refractory period. Refractory period jechuun after action potential the cell temporal can generate another action potential. Kana jechuun ammoo yeroo amma fakkeenyaaf silkii haasoftanii yoo namni call waiting irra siniif galee silkiin sun arjentii yoo ta'e qofa silkii sana kaastu malee silkii lama wal faana haasa'uu hin dandeessan. Isa tokkoon toora irratti na eegii jettu. Kun refractory period jedhama jechuudha. Kunis immoo taayipii lama qaba. Innis absolute kan jennu tasuma gara biraan action potential gara biraan produced ta'uu hin danda'u. Kun absolute jedhama. Relative yeroo jennu ammoo yoo stimulusiinsaa isa sanarra greater yoo ta'e produced ta'uu hin danda'a jechuudha. Action potential gara biraan. Normal physiology value kana important waan ta'eef dubbisa. Inni gara biraarra ilaalu cell physiology ta'a jechuudha. A cell is basic structural and functional unit of life. There is 3 cell theory. The first one is all living organisms are made of one or more cells. The cell is a basic structural and functional unit of life. All cells arise from pre-existing cells. Kana jechuun inni jalqabaa
wanti lubbuu qabu kamiyyuu sirraa dhufee seelii tokko yookiin lama malti seelii yookiin yuunit singil seelii ta'uu danda'a. Seeliin immoo bu'uura nama jira yookiin wanta lubbuu qabu kamiiti. Wanta lubbuu qabu kamiifiyyuu beesikiidha jechuudha bu'uura. Akkasuma immoo seeliin tokko seelii kanaan dura jiru irraa malee ispontaaneesilii piroodiwusdii ta'uu hin danda'u jechuudha. Seelii bakka gurguddaa sadiitti qooduu dandeenya paartiisaa. The first one is plasma or cell membrane. This outer cover of the cell controls movement of substance in and out, maintains the cell shape and communication. Kun saayitooskeleetonii wajjiniin saayitooskeleetonii ankoor gochuudhaan cell shape eeguu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan saayitoopilaazmiidha. Saayitoopilaazmiin kunneen orgaaneelii of keessaa qabu. Inni jalqaba maayitookondiriyaadha. Power house of the cell jedhamuun kan beekamu yeroo ta'u, maal godha? Produce ATP or energy. Kun energy produce kan nu godhudha jechuudha maayitookondiriyaan. Inni lammaffaan orgaaneelii keessaa raayibosoomiidha. Raayibosoomiin immoo hojiin isaa inni guddaan pirootiinii saayintees gochuudha. Raayibosoomiin kun bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Firii raayibosoomii saayitoopilaazmii keessatti argamuu fi ruufii pilaazmik retikulamii irratti isaa argama. Ruufiin pilaazmik retikulamii irratti inni argamu pirootiiniiwwan gara alaatti geejjiban kan oomishu yeroo ta'u, firii saayitoopilaazmii irratti kan firii raayibosoomii saayitoopilaazmii keessatti argamu immoo pirootiinii seeliif oomisha jechuudha. Ruufiin pilaazmik retikulamii raayibosoomii waan of keessaa qabu pirootiinii saayintees godhaa jechuudha. Raaf kan inni jedhameef gatii raayibosoomii ofirraa qabuuf raafii jedhame jechuudha. Ismuus indoopilaaazmik retikulamiin lipiidii saayintees godha. Akkasuma diitooksifikeeshiniin geggeessaa. Kaalsiyeem stooreejii keessumaa masilii keessatti sarkoopilaazmik retikulamiin jedhamuudhaan beekama. Ismuus indoopilaaazmik retikulamiin kun kaalsiyeem stoor godha jechuudha. Inni gara biraan Age Aberaatiidha. Kunis raaf indoopilaaazmik retikulamiitti fufee kan argamu yeroo ta'u, pirootiinii raaf indoopilaaazmik retikulamii keessatti raayibosoomiin qophaa'ee moodifaay paakeejiidhaa fi sekireet gochuuf yookiin geejibuuf akka poostaa ofiisiitti fudhadhaa jechuudha. Isa kana bakka poostaa ofiisiitti jechuudha. Inni gara biraan laayisosoomiidha. Laayisosoomiin intaraaseelular daayijeshiniidhaaf nu gargaara. Kunis inzaayimii laayisosoom inzaayimii daayijesቲቭ inzaayimii ta'e of keessaa qaba jechuudha. Pirooksisoomiin armii fuul sabistaansii diitooksifaayi godha. Kunis ismuus indoopilaaazmik retikulamii wajjin wal qabata. Pirooksisoomiin jechuudha. Faaktii aksiidii kaataaboolizimiidhaafis nu gargaara jechuudha. This is a cell. So ilaaluu dandeessan fakkiisa. Inni sadaffaan paartiin seelii inni sadaffaan niwukileesiidha. Kunis immoo seelota kontirool kan godhuu fi DNA kirosoomii kan of keessaa qabudha. Seel membreenii yoo ilaalle it is thin flexible selectively permeable membrane surrounds the cell and separates the intracellular environment from the extracellular environment. Kun akka dallaate jechuudha. Seel membreen yeroo jennu dallaadha. Daangaa akkaan godhu kan adda nu baasudha jechuudha. Wanta achi keessa jiru kan adda baasa. Seel membreen qabu jechuun daangaa hin qabu, wanta achi keessa jiru iyyuu hin beeknu jechuudha. Kunis kompoonentii afur of keessaa qaba. Fosfolipid baayilaayerii, pirootiinii, kolesteroolii fi kaarboohayidireetii kan of keessaa qabu jechuudha. Membreen tiyoorii gurguddaa lama jira. Innis Dabsan Daani'eel moodeliin kun saandwiich moodelii jedhamu kan beekamu yeroo ta'u, pirootiiniin akka daabboo yeroo ta'u, lipidiin akka hanqaaquutti yookiin akka killeetti daabboo sana lamaan keessatti kan namu akka saandwiichiitti jechuudha. Pirootiiniin maalidha? Baayilaayeeriidha jechuudha kana keessatti. Lipidiin keessa isaatti namaa jechuudha. Kun fudhatama hin qabu jechuudha. Inakureetiidha. Inni lammaffaan immoo filuud moosaayik moodelii kan jedhamudha. Filuud jechuun fileeksaabilii yeroo ta'u, moosaayik jechuun immoo akka geexaageexii jechuun kompoonentii baay'ee akka of keessaa qabu kan ibsu akka geexaageexii jechuudha. Maal jedhaa filuud fosfolipid baayilaayeeriidha membireediin jechuun ibsa.
kun immoo isa sanarraa garaagara. Maal jedhaa? Pirootiiniin foosfoolipiid baayilaayerii sana keessatti imbeedid ta'anii argamu jechuudhaan ibsaa jechuudha. Inni gara biraan lipidiif pirootiiniin sun muuvii ta'anii maal fileeksabilii fi daayinaamik membreenii nu kennu. So membreenii socho'aa jechuun nu ibsa. Gara biraa membreen tiraanspoortii signaalingiidhaa fi seel interakshinii bal'inaan kan nuuf ibsudha jechuudha tiyooriin kun. Seel membreenii kompoonentii gurguddaa 4 qaba jenneerra. Inni jalqabaa foosfoolipiididha. Baay'inaan lammaffaa irratti argama pirootiinii taanee qabiyyeensaa jechuudha. Foosfoolipiid baayilaayeridha. Baayilaayerii kuni haayidroofiilikii fi haayidroofoobikii qaba. Kana jechuun waater laavingiin gara alaatti yeroo ba'u inni haayidroofoobikii ta'e immoo akka teelitti keessatti gara keessaatti dachaa'a jechuudha. Kun haayidroofoobikiidhaa fi haayidroofiilikiidha jechuudha. Kun haayidroofiilikii yeroo ta'u inni gara alaatti feesii godhu waater laavingiidha waan ta'eef exposed of godha. Kun immoo nan waater laaving yookiin immoo waater fiiringii teelsii jechuudha. Kun amala seel membreenii keessaa selektiivii ta'uu isaa kan nuuf ibsudha. Foosfoolipiid baayilaayeeriin kun jechuudha. Selektiivili permabilii ta'uu isaa kan nuuf ibsudha. Kana jechuun haayidroofoobikii wanta ta'eef wantoota haayidroofoobik ta'an duwwaan akka gara keessaa seenan yookiin liipid solubilii wanti ta'an qofa akka gara keessaa seenan godha jechuudha. Pirootiiniin gosa 2 jira. Innis inteegiraaliidhaa fi pireeferaalii. Inteegiraalii yeroo jennu membreenii kana keessa fayyaasa keessa darbuun kan argamu. Kunis inteegiraal pirootiiniin kun maalidha jechuudha. Kana jechuun haayidroofoobikii fi haayidroofiilikii ta'uu qaba jechuudha. Inteegiraal pirootiiniin kun maaliif liipidii kana keessa darbuudhaa fi haayidroofoobik paartii kana keessa darbuu fi haayidroofoobik paartii qabaachuu qaba jechuudha. Inteegiraal pirootiiniin kun soo haayidroofoobikiidhas haayidroofiilikiidha jechuudha. Pireeferaal pirootiiniin ammoo aawuterii kanarratti haayidroofiilikii isa ta'e qofa irratti warrata attaachi ta'uudhaan argaman pireeferaal pirootiinii jennaan jechuudha. Faankshiniin pireeferaal pirootiinii kun maali? Faankshiniin pirootiinii kun maalidha? Tiraanspoortii ta'uu danda'a. Reseepteriidha. Inzaayimiidha. Seela deenshinii illee nu gargaara jechuudha. Inni gara biraan koolesterooliidha. Kompoonentii isaa inni gara biraani. Kun immoo foosfoolipiidii keessatti darbee kan argamu yeroo ta'u, membreen fluiditii kan eegudha jechuudha. Gara biraan liipidiidha wanta ta'eef, haayidroofoobikiidha baay'ee wanta ta'eef, membreen permeabilitii illee hin miidha jechuudha. Inni arfaffaan kaarboohayidireetiidha. Kaarboohayidireetiin isee baay'ee xiqqinaan kan argamu yeroo ta'u, kunis bifa pirootiiniitti attaachi ta'uutiin yookiin immoo lipidiitti attaachi ta'uutiin argama. Walumaa gala gilaayikoo pirootiiniif gilaayikoo lipidiin kun immoo maal jedhamu? Gilaayikoo kalaaksii jedhamu jechuudha. Faankshiniin isaa seel rigogileeshinii, seela deenshinii fi pirooteekshinii akkasuma immuunoo rigogineeshinii ta'uu danda'a jechuudha. Faakshiniiwwan isaa kun maalidha? Faakshiniin seel membreenii maalidha yoo jenne seelii pirootektii godha dallaadha jenneerra waan ta'eef akkasuma selektiivili permeabiliidha. Wantoota keessa seenaniif wantoota ba'an hin to'ata jechuudha. Oomistooksiin egaa seel kominikeeshinii reseepterii qaba wanta ta'eef rigogineeshinii fi adeenshinii seelii akkasuma immoo saayitooskilii ankoor gochuun sheeppii seelii eeguudhaaf fayyada jechuudha. Kanarraaf ilaallee kana fakkaata torbanitti aanu membreen reseepterii siginaalingiidhaa fi membreen tiraanspoortii kan ilaallu ta'a paartii sadaffaadhaan jechuudha. Amma dhumaatti waan ilaaltaniif galatooma. Yaada yoo qabaattan akkasuma immoo viidiyoo kana jaallattanitu yoo ta'e laayik sheerii gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Galatooma.